Tolee, ashamaa akkam jirtu maatii qubee radhaatiyo biyya keessas biyya alas kan jirtan bakka jirtanitti nagaan sifaatu sagantaa irraatiin jechoota sagalee qubee dachaa irratti uumaman waliin dubbisni jechuudha. Kanaafuu hanga dhumaatti waliin dubbisaa isiniin jedha. Sagantaan irraa guyyaa roobii jechoota dubbisuudha jechuudha. Kanaafuu jechoota sagalee qubee dachaa irratti uumaman waliin dubbisna jechuudha. Kanaafuu gara jechoota qubee dachaatti deemuu kiyaan dura gaaffii isin gaafadha jechuudha. Kutaa dabareetti gaaffii isin gaafadhe baay'een keessa shaakaltanii turtan baay'ee gaariidha. Arrallimee gaaffiiwwan kana na hojjettu jechuudha. Tokkoffaan jecha dheeraa isa kamii as keessaa jecha dheeraa kan ta'e filattanii koomentii irratti barreessitu. Lammaffaan immoo jecha jabaan isa kamii jedha as keessaa jecha jabaa kan ka'e tokkoffaadha lammaffaa sadaffaa isa jedhu isin koomentii irratti barreessu jechuudha. Kan itti aanu immoo jecha irra butaa isa kamii jechuudha. Furdaa, foddaa, afaan duwwaa kan jiru kana keessaa jecha kamtu jecha irra butaadha jechuudha. Afuraffaan jecha hudhaan isa kamii jedha as keessa jecha hudhaa kan ta'e filattanii koomentii irratti barreessitu. Shanaffaan immoo jecha hudhaan seeraan barreeffame jecha hudhaatii kan seeraan barreeffame as keessaa isa kam tokkoffaadha lamaffaadha sadaffaadha afuraffaa isa jedhu isin koomentii irratti barreessitu jechuudha. Kanaafuu gaaffiiwwan kan isin gaafadhe jechoota adda baasu keessan cheegoodhaaf kanaafuu deebisaa dhumarratti isiniifan teechise jechuudha. Kanaafuu gara jechoota sagalee qubee dachaa irratti uumaman waliin ilaalla jechuudha. Asirratti akkuma ilaaltan jarreen kun jechoota sagalee qubee dachaa irratti uumamanidha jechuudha. Akkasumas gara barnoota deemuu kiyaan dura namoonni karaa onlaayiniitiin barachuu barbaadan barnoota afaan Oromoo, Ingiliffaa, Amaariffa dabalatee jechuudha. Namoota barachuu barbaadan karaa keessatti karaa onlaayiniitiin jechuudha diskaawuntiidhaan namoota barachuu barbaadan jechuudha. Karaa bilbila asirra jiruun karaa imootiin infoormeeshinii dabalataaf jechuudha bilbiltanii gaafachuu hin dandeessu. Kanaafuu gara barnoota keenyatti yeroo deebinu sagaleen kun chaadha. Chaa jenna immoo chee, chii, choo, chuu. Kun immoo yeroo dheeratu chaa, chee, chii, choo, chuu jennee dubbisna. As biratti immoo jechoota jarreen kun qubee dachaa irratti kan uumaman yaa ilaallu. Daa immoo chee irratti dheerata. Chee, dachee jenna walitti. Chee as biratti dheerata cheeni. Chee, kii, cheekii. Kun immoo goo achi booda cha, gocha jedha. Kun immoo chaa achi booda pa, pa irratti hin jabaata. Chaappaa jenna walitti yeroo dubbisnu kan itti aanu gaa achi booda chaa achi booda na. Gaachana jenna jechuudha. Gaachana, gaachana. As biratti immoo irra butaadha. Naa irratti naa fi taan irra butaan iddoo kana yoo ilaaltan irra butaan jira. Kanaafuu saa jenna achi booda gan na gaa waliin dubbisna gan jenneetu jechuudha. Achi booda tii achi booda cha saa gan ticha jettanii haala dubbistu. Kan itti aanu sagalee qubee dhaadha. Dhaa, dhee, xii, dhoo, dhuu jenna. Yeroo dheeratu dubbachiistuu lama qaba jechuudha. Dhaa, dhee, xii, dhoo, dhuu jennee haala saniitiin dubbisna. Kan itti aanu immoo kan itti aanu nyaadha. Nyaa, nyee, nyii, nyoo, nyuu jenna. Yeroo dheeratu nyaa, nyaa, nyee, nyii, nyoo, nyuu jennee haala saniitiin dubbisna jechuudha. Kan itti aanu xaadha. Xaa, phee, phii, phoo, phuu jenna. Yeroo dheeratu phaa, phee, phii, phoo, phuu jennee haala saniitiin dubbisna jechuudha. Kan itti aanu immoo shaadha. Shaa, shee, shii, shoo, shuu jennee dubbisna. Kun yeroo dheeratu shaa, shee, shii, shoo, shuu jennee haala saniitiin dheeressinee dubbisna. Amma gara jechootaatti adeemnu jechoota isiniin jedhetti jechuudha. Kanaafuu asirratti akkuma ilaaltan
as biratti amma shaafii eenyudha? Sagalee tokko amma kun amma shan yeroo jenna agartan sagalee tokko jechuudha. Sagalee tokko kan jedhu fakkeenyaaf jarreen akkana sagalee tokko maal sagalee tokko as akkatti barreeffama wal sagalee tokko jechuudha. Hin jarreen kun sagalee tokko jechuudha. Sagalee tokko lama jechuun immoo sagalee tokko lama kan hin jedhe inni kun sagalee meeqa qaba? Sagalee lama qaba. Shaa fi yii iddoo kan shaa achi booda yii shaayii jennee sagalee lama qaba jechuudha. Kan itti aanu immoo shan jennee isa kana jechuudha. Shan maaliif shan jedhee irra butaa taa fi naa waan ta'eef jechuudha. Iddoo kana yoo ilaaltan irra butaa taa fi naa waan ta'eef irra butaan as bira waan jiruuf shan jenna achi booda taa achi booda ma shan taa ma shantama jedha jechuudha. Kan itti aanu dhaa kun immoo be dhaa be jenna. Kun immoo dhaa baa achi booda te dhaa baa te dhaabate. Kun immoo dhaa baarratti hin jabata ba ittanii achi booda ta dhaa ba achi booda ta dhaabbata jennee haala saniitiin dubbistan jechuudha. Itti fufnaa. Kan itti aanu dheedha. Dheebote jettanii dheebote jennee dubbisnaa. Kan itti aanu agartanii garaagarummaa isaanii jechuudha. Yeroo sagalee yeroo dheeratu yeroo gaabbataa sirriitti adda baasa jechuudha. Yeroo isin dubbisu achi booda rii achi booda na dheerina jennee jechuudha. Kan itti aanu dhaa baarratti hin jabaatan tartiibaan dubbisnu dhaa achi booda ba achi booda too achi booda ta dhaa ba too ta dhaabbattoota jettanii dubbistu jechuudha. As biratti yeroo dhufnu dheen maaliif dheen jedheen naa fi gaa irra butaa waan ta'eef dheen achi booda gaa itti aanu da dheen ga da jennee dubbisna. Kan itti aanu dhaan achi booda gaa laa achi booda se dhaan gaa laa se dhangalaase jenna. Kan itti aanu dhaan ammallee dhaan as biratti agartan dhaan jaan dubbise maaliif irra butaa waan jiruuf. Dabalataan immoo as biratti qubee dachaan asirratti ilaalta agartan sagaleen qubee dachaa akka dubbifamatti lakkaa'amu jechuudha. Dubbifamaa kan jennu qubee dubbachiistuun ala kan jiran dubbifamaa waliin jennee turre qubeen dachaallee dubbifamaa jalatti ramadamu waan ta'eef irra butaan asirratti uumame jechuudha. Kanaafuu dhaan dhaa ma dhandhama jennee haala saniitiin dubbisna jechuudha. Itti fufnaa. Kan itti aanu immoo kun immoo dhiidha. Dhii achi booda bee beerratti hin dheerata bee dhii bee. Kan itti aanu dhii baa achi booda me dhii baa me dhibame. Kan itti aanu dhii bee achi booda waan hin jabaata naa waliin wan jenna jechuudha. Dhii bee wan dhibeewwan jenna. Kan itti aanu dhii bam irra butaan jira iddoo kana bam achi booda te dhii bam maarratti qabna irra keenya bam jennitu te dhibamte jenna. Kan itti aanu iddoo kana dhaa gaa achi booda he dhaa gaa he dhagahe jettu jechuudha. Kan itti aanu dhaggeeffate dhaggeeffate jennee jechuudha. Kan itti aanu dhaggeeffatoota dhaggeeffattoota jennee jechuudha. Kan itti aanu dhaggeeffachuu dhaggeeffachuu jettanii haala saniitiin dubbistu jechuudha. Kanaaf gara itti aanutti deemuu kiyaan dura namoonni sabiskiraayib laayikii goonee sabiskiraayib laayikii godhaa siin jedha jechuudha. Namoota hedduu akka ga'u laayikii gochuu keessan dagatina. Kan itti aanu dhiidha. Dhii achi booda immoo phoo dhiphoo jennee jechuudha. Kan itti aanu dhiphachuu dhiphachuu jenna. Kan itti aanu dhiphina dhiphina. Kan itti aanu dhiphisiisuu dhiphisiisuu jedha jechuudha walitti. Kan itti aanu dhiyaa achi booda te dhiyaate. Kan
Kan itti aanu dhiyeessu. Suuratti hin jabaataa. Dhiyeessu jedha. Kan itti aanu dhiyaachuu. Dhiyaachuu jenna. Kan itti aanu dhiyaateera. Dhiyaateera. Dhiyaateera jenna. Kan itti aanu achi booda qee. Dhiqee. Dhiqeedha. Kan itti aanu dhiqate. Dhiqate. Inni kun immoo dhiqachuu. 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 Kan itti aanu dhiqachiisuu. Suuratti hin eegatan. Dhiqachiisuu. Dhiqachiisuu jedha. Kan itti aanu dhoohe. Dhoohe. Kun immoo dhookate. Dhookate jedha. Kan itti aanu dhookate. Kun immoo dubaraaf dhookatte jedha jechuudha. Tee irratti hin jabaatu. Dhookatee fi dhookatteen garaagarummaa qaba jechuudha. Kan itti aanu dhookachuu. Dhookachuu jedhe jechuudha. Kan itti aanu immoo kun dhuudha. Kuu irratti hin jabaatu. Dhukku. Jechuudha ba. Dhukkuba jenna. Kan itti aanu kub. Raawwataan iddoo kan jira. Dhukkubsate. Dhukkubsate jedha. Kan itti aanu kuu irratti hin jabaatu. Dhukkuboota. 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 Kan itti aanu immoo dhukkubsatani. Dhukkubsatani. Dhukkubsatanii jennee jechuudha. Kan itti aanu jechuudha shaan. Bishaan. Kan itti aanu bashannana. Bashannana. Bashannana jettanii. Kan itti aanu shamarran. Raarratti hin jabaatu jechuudha. Shamarran. Shamarran. Kan itti aanu shaggooyyee. Shaggooyyee jedhe jechuudha. Kanaafuu sagaleewwan qubee dachaa irratti uumaman akkasumas sagaleewwan barreeffama gabaabaa fi dheeraa ta'an waliin ilaalaa ture jechuudha. Kanaafuu barnoonni keenya asuma irratti xumura. Kanaafuu namoota hedduuf akka gahu namoonni laayikii hin goone laayikii godhaa. Namoota haaraa ta'an sabiskiraayib godhaa. Maatii qubee biradhaatti maatii ta'an jenne jechuudha. Jechoota dubbisiisuutu barreessuu kan itti barsiisnu waan ta'eef namoota hedduuf akka gahu chaanaliin kun akka guddatu laayikii gochuudhaan deeggara jedha jechuudha. Kanaafuu gara deebiitti yeroo deebi'u isa gaaffii isin gaafadha jechuudha. Jecha dheeraa kan ta'e as keessaa isa kami? Jecha dheeraa jechuun dubbachiistuu lama kan qabudha. Asirratti akkuma ilaaltan dubbachiistuu lama kan qabu isa jalqabaati jechuudha. Aadaa kan jedhu kan sirriidha. Aadaa dheeraadha jechuudha. Lammaffaan immoo jechi jabaa kan ta'e. Jecha jabaa jechuun dubbifamaan lama kan qabu. Dubbifamaan lama as biratti daa lama kanaafuu sirriidha jechuudha. Guddaa jenna sirriidha. Kanaafaan dubbifamaa lama hin qaba waan ta'eef isa jalqabaa guddaa kan jedhu jecha jabaadha. Kan itti aanu jecha irra butaa kan jennu as keessaa jecha irra butaa kamidha? Furdaa. Furdaa kan jedhudha jechuudha. Maaliif irra butaan waliif fakkaanne dubbifama waliif fakkaanne taananii jecha irra butaa jenna. Kan itti aanu immoo jecha hudhaan isaa kam as keessa? Jechi hudhaan kamidha? Uumama kun sirrii mootii hudhaa mootii kunillee kun maal as biratti hudhaadha jechuudha. Maaliif mallattoo hudhaa booda dubbachiistuun jiraannaan jechi sun jecha hudhaa jettan jechuudha. Kanaafuu daa'ima kan jedhu kana guunnaan sirriidha. Kan itti aanu jecha hudhaa seeraan barreeffame. Jecha hudhaa ta'ee kan seeraan barreeffame as keessaa kamidha? Kun jecha hudhaa jechuun seeraan barreeffame sirrii mootii kunis seeraan barreeffame as bira seeraan barree jira kunis seeraan barreeffame garuu sirriin isa kana jechuudha. Daa'ima kan jedhu seeraan barreeffame jechuudha. Kanaafuu barnoonni keenya asuma irratti xumuraa jechuudha. Hunduma isaanii akka deebii argattan abdiin qaba jechuudha. Kanaafuu barnoonni keenya irraa kana fakkaataa kutaatti hanga wal agartuutti gaarii isiniif haa ta'u nagaan haa ta'u galatoomaa.